marsaa tokkoffaa fi lammaffaa waliigala kiiloomeetira 4 ol ta'u giriinarii hektaara tokko ol irratti hojjetamu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa moodeela kutaa 6ffaadha hanga 8ffaatti of keessaa qabu. Mana murtii aadaa ol dabarfannaa sheediiwwan misooma beelladaa yookaan kilaastara lukkuu furdisaa aannanii indaastirii godhuu tajaajila hawaasummaa keessaa barnootaa fi fayyaa irratti karaa adda ta'een hojjechuudhaaf bilookii dabalataa manneen barnootaa 4 keessatti bilookii 5 akkasumas tajaajila fayyaa fooyyessuudhaaf buufata fayyaa 2 qabnuu fi hospitaala qabnu keessatti bilookiiwwan tokko diijitaal paarkii tokko mana barumsaa bu'uura boruu tokko waliigala bajeta bulchiinsa magaalaa qarshii miliyoona 1 fi miliyoona 181 fi 434 fi 412 hojjetaa turre jira. Pirojektoota hojjetamaatti jiran kana keessaa kanarra eebbifaman bajeta bulchiinsa magaalaa qarshii miliyoona 700 fi miliyoona 41 fi 31,900 fi 27 kan lakkaa'amu yoo ta'u pirojektoonni kun guyyaa har'aa xumuramanii tajaajilaaf banaa ta'anii jiru. Pirojektoonni hojjetamanii xumuraman kunneen galmoota seektara magaalaa keessatti qabaman milkeessuu keessatti gahee olaanaa qabu. Pirojektoota guyyaa har'aa eebbifamu keessaa gamoon bulchiinsa magaalaa fi wiirtuu qinxaayila iddoo tokkoo kun uummanni keenya iddoo tajaajilaa bal'aa, iddoo tajaajilaa mijataa akka argachuu danda'u hojjettoonni waajjiraalee bulchiinsa magaalaa hoolotaa uummata magaalaa keenyaa tajaajilan kana dura waajjira laameraadhaan hojjetan bona aduun nama rakkisu. Ganna immoo qorri nama rakkisu keessa taa'aa hojjechaa turanii jiru. Kanarraa ka'ee tajaajilli uummata keenyaa kennamu karaa adda addaatiin hanqina akka inni qabu uummanni keenyas kaasaa ture jira. Haa ta'u garuu gamoon kun amma xumuramuu isaatiin tajaajila wiirtuu tokkoffaa akkasumas naannoo kutaa 20 galma waltajjii tokko kutaa leenjii tokko iddoo tursiisa daa'immanii tokko jiddugala ragaa tokko iddoo jiddugala odeeffannoo diijitaalaa tokko kan of keessaa qabu waan ta'eef rakkoowwan kana dura turan sana gamoon kun hiikuu ni danda'a jennee tilmaamna. Wiirtuu kana keessatti foondaan 12 qophaa'e akkasumas hojjettoonni 90 meeshaa tajaajila kanaaf barbaachisu guutumaan guututti guutamee hojiidhaaf kan qophaa'e. Uummanni keenya kana dura yeroo pirojektoota kana hojjennu cinaa dhaabbatanii yaadanis humnaanis maallaqaanis nu gargaaraa turtan kana booda kan hojjetamu keessatti gahee keessatti guddaa waan ta'eef deeggarsi keessan akka addaan hin cinne carraa kanaan waamicha isin dabarsuun barbaada. Humnaan jijjiiramaa kaayyoo 4 magaalota irra kennee hojii hojjechaa turree jira. Inni jalqabaa magaalonni keenya magaalota babbareedduu, hawwattuu, lalistuu, magariituu, jiruuf jireenya uummataatiif mijattuu kan taate bu'uuraalee misoomaa kan guutame keessattuu immoo magaalaa Oromoo ofirraa dhiibduu doon taane magaalaa Oromoo hammattu, magaalaa Oromoo shuruffooftu magaalota akkasii uumuu keessatti kaayyoo hangafaa godhateeti mootummaan keessan paartiin keessan kan hojjechaa jira jechuudha. Hojii akka magaalaa kanaatti akka Oromiyaatti hojjetame keessattuu koriidarri misoomaa humna isaaniitiin galii isaaniitiin abbootii qabeenyaa hawaasa naannoo kanaa hiriirsuun hojiileen hojjetame dhugaa dubbachuuf hojii fakkeenyummaa gaarii qabu waan ta'eef baga gammaddanii baga gammanne isiniin jechuun barbaada. Waggoota 8 darbe roorra harka tokko roorrisaa ofirraa qolachaa harka tokkoon immoo hojii misoomaa isin argitan kana hojjechaa turreera. Magaalli hoolotaa akka fakkeenyummaatti magaalomsuu keessatti fudhachuu dandeenyeef calqabbiin jiru. Lammaffaa kaayyoon keenya carraa hojii uumuu magaala keessatti. Hadda jiddugala kilaastara baay'ee eebbifneera. Achi keessatti dargaggoonni baay'een yuunivarsiitii irraa ba'an kan 12 fixan kan achi gadis jiran ijaaramanii marxifatanii kan lukkuu horsiisan. Kan horii aannanii horsiisan, kan sangaa furdisan, kan kuduraa fi muduraa irraa hojjetan,
dargaggoonni kumaatamaan ta'u qusatanii baankii keessan baankii siinqee irraa liqii argatanii hojiin hojjechaa jiran hojii ajaa'ibaati. Sadaffaa fi ijoon galmi guddaan magaalonsuu keessatti kaanni kenna tajaajilaati. Magaalonni kenna tajaajilaa si'ataa qulqullina qabu tuttuqqii namaarraa bilisa ta'e otoo harka keessa nama laallu otoo nama hin deddeebin iddoo itti tajaajila hawaasa keenyaa itti kenninudha. Warri as keessatti tajaajiltan ogeessonni geggeessitoonni ila harka keessan qulqulluun laphee qulqulluun akka uummata keessan tajaajiltan carraa kanaan ergaa isiniif dabarsuun barbaada. Maqaan koo Obbo Alamuu Abarraan jedhama, bulchiinsa magaalaa Hoolotaati. Egaa eebbi guyyaa irraa gaggeeffame kun nuti magaalaa Hoolotaa jiraattonni magaalaa Hoolotaa akka har'a dhalannee kan laallu maalidhaaf piroojeektii gurguddaan akkanaa kun kana dura hojjetamee hin beeku. Har'a dhaabbannee yoo fudhanne gamoo kana fakkaatu tajaajila waliinii kan itti argamu uummanni keenya ittiin argachuu danda'an hojjetamee ta'uu raawwatamee xumuramee jira. Kan biraa immoo koriidarri magaalaa keenyaa akkuma magaalota birootitti sadarkaa guddaatti hojjetamaa jira. Deebi'ee raawwatee hojii dhabiyyee immoo hojii warra iddoo himaataa iddoo hojii tajaajila itti argatan itti eebbifamee jira. Kan biraa manni murtii aadaa yeroo ammaa kana waan guddaa akka magaalaa keenyatti hojjetamaa ture. Kana dura iddoo biraa tan turame. Har'a garuu bootas sun ijaaree magaalli kun bakka naanna'uusaa baay'ee itti gammanneerra. jedhama. Ani ka eebba piroojeektii biyyaarraa gaggeeffame keessatti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Dhugaadhaaf taanaan magaalli keenya kanaan dura magaalaa Finfinneetti dhiyoo taatee osoo jirtu guddinni ishii baay'ee gadaanaa ture. Keessattuu tajaajila iddoo tokkoo kana fooqii darbii 5 kana kan eebbifame irratti ummata keenya bu'aa guddaa fida. Tokko